Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni qiddoo YouTube marti keessan siniin jechuun jaaladha. Qiddoo YouTube subscribe like gochuun jajjabeessa. Akkasumas immoo Abrahaam harka Hermeelaa harka butatee gara buttaa jira deemetoo jira jechuudha. Viidiyoo yeroo darbee keessatti Armeen Ruutaayee ani gaa'illi akka diigamu hin barbaadu waa'ee mana murtii sin jettanis ana natti bareede hin jiru gara gaa'ila keetitti deebi'i fuula ifaadhaan simadhu jedhaniini intala isaanii qimamii akka gorsaa turan ni yaadatu ni yaadanna. Innis egaa sanuma ilaalee viidiyoo sana ilaalee Hermeelaa ati naaf entaatu jireenya kootiif kannaa ta'u haadha mucaa kootii jaalallee koo ishii dhugaa yoo jedhu dubbatee jira. Sanarraatiin kan ka'e deemetoo jira bakkee innitti ishii beellames immoo yeroo darbanii fi bakka itti dabarsan yeroo gammachuus yeroo gaddaas akkasuma egaa ani ishiidhaaf waadaa galee ture dhufeen si ilaalaa haala ishiin keessa jirtus immoo ilaaluun koo dirqama natti ta'a yoo jedhullee dubbateetoo jira jechuudha. Egaa ishiinis sana booddee hin dhufte yeroo ishiin dhuftutti akka namoota wal lolanii ji'oota lama yookiin immoo ji'oota dheeraaf turaniyyuu osoo hin taane nama homaa tokko waliin jedhee hin beeknetti wal simatanii wal haammatanii ija walii keessa wali ilaalanii kokkolfaa yeroo isaan haasawan baay'eedhuma namatti tola jechuudha. Gammachuun kana caalu ni jiraare ani baay'een gammade jechuudha. Ruutaa fi Abrahaam adda ba'u jechuun mootummaan biyya keenyaayyuu hojiirra hin jiru jechuu fakkaata jechuudha. Akka kaleessa arginee jirrutti jechuudha. Ani kan hin jedhu viidiyoo irratti kan isaan hojjechaa turan YouTube irratti kan isaan hojjechaa turan kan biraa. Ani kan hin jedhu keessaan kan biraa hojjetu moo maaliidhaan siniin jechuun jaalladha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Ani yoo nan fuula isaanii ilaalu na kofalchiisa jechuudha. Egaa haa ta'uyyuu malee jechuudha. Yeroo kanatti dhuftee jechuudha. Yeroo ishiin dhuftee turte gaa'ee nagaa wal gaafatanii akkamittiin dhufte maaltu si fidee jireenya keessa jirtu keessaa baatee akkamittiin dhufte gaafa ishiin jettuuni. Inni rakkoo hin qabu yookiin immoo isa dhiisii jiraachuudhaaf jettee wanta baay'ee goota mitiiree jedheen jechuudha. Yeroo akkas jedhu waan doorsifamaa jiru wayii fakkeessa jechuudha. Abrahaamii ati alaafinnatii hin qabdu bara jiraattu keessatti jennaanii nan qaba sirrittiin jette Ruutaan jechuudha. Haa ta'uyyuu malee ani jiraachuu korraatiin kan ka'e namoota baay'eetu jiraachaa jira. Kanaafidha jiraachuuf hin jedheen jechuudha. Ishiin immoo daa'ima keetii fi haadha manaa keessii caaluu isaanii gaafa jettuuni kan kee bakka qabaa kan isaanis bakka qaba akkaataa ittiin sin ilaaluu jedheen jechuudha. Egaa Ruutaan immoo deebisteetoo haa ta'u yennaan garuu mee akkamittiin dhufuu dandeesse yennaan dhufee si ilaaluun koo dirqamadha. Akkasumas immoo waan barbaaddu na gaafachuu ni dandeessa si bukkeen jira sin gargaara jedheen jechuudha. Jaarsolii bira deemteetu abookoo si haasofsiisanii si gorsanii gadi si gallakkisanii mooyyuu fuulli akkatti ifee jechuudha. Sin barbaadu sin fedhu jechaanii turte jechuudha. Nurratti xibbaa xibbee taphattu mooyi maalidhamee siniin jechuun jaaladhamee Ruutiyyee koommoo jechuudha. Naan akkatti ishii ilaalu fuula ishii keessa jechuudha. Nama reefu jaalatame fakkaatti nama reefu jaalate. Dhugaa rabbii nama reefu jaalatee ilaalee sisiisachaa jiru fakkaatte jechuudha. Yeroo hundumayyuu jaalala ho'aatiin akka isheen Abrahaamin jaalattu jechuudha kan ibsu jechuudha. Osoon Abrahaam ta'ee jechuudhaan bilbila sana lafatti darbadheen jechuudha. Harka koo lamaan dhiqqifa ishii godhee morma koo jala seensifadheen dhungadheen jechuudha. Baay'ee ofitti qaban ture jechuudha. Sakana ture jechuudha. Akkasumallee bareeddeetta ati yenaanii anaan dhufa jetteetu kanatti bareeddeenna lakki ana fuma kootifan bareede jetteeni. Akkasumallee innillee atillee bareedaadha jetteen isaanis galatoomi waliin jedhanii wal gaggalateeffachaa turan
fandashafaa jechaa turan jechuudha hordoftoota sin akkamitti itti gammaddan jechuudha ani dhugaan siniin jedhame hordoftoota gaggaarii qabu dhugaa gaafa isaan walitti deebi'an ruutiyyee abraamiyyee kan jedhan jechuudha gaafa isaan immoo ergiba walitti bu'an immoo adda inna jechuudha baay'ee nama gammachiisa jechuudha na wanti hundumtiyyuu dhumatee too jira jechuudha akkasumallee jechuudha Hermeelaa icciitiin shi guddaan gadi ba'aa jira gaa'ila dhaabbattee gaa'ila akka diiddee qabeenya shi irattee akka baate Abrahaamiin dura mana barumsaatti akka beektu dubbatamaa jira jechuudha kanaaf irraa kan ka'e isadhaan ammachuu kan shi godhachuuf kan kaattu yoo taatullee dubbatamee too jira jechuudha amma jechuudha in ta'u abiriyyeen kan ruutiyyeeti ruutiyyeen immoo kan Abrahaamiyyeeti jechuudha walitti camanneerra baqa ande waaqayyoon biratti nuti walitti camanneerra hordoftoonni isaanii maaliif jennaan gaa'ila akka diigamu embara dhibba siniin jechuun jaaladhan nagaan galaa deeggartoonni Hermeelaa siniin jenna akkasumallee guyyaan da'umsa keetii ga'eera yeroon da'umsa keetii ga'eera eegaafachaa ture guyyaa ta'e garuu hin beeku malee ga'utti jira yeroo saatiin saaychaanii ture teechuudha yoo fedha kee ta'e immoo yoo asiraatte immoo wajjiniidhaan deemnee cheegii goonee ilaallachuu dandeessa mucaa kee mirga qabdaa waan hin barbaadde immoo na gaafadhu jedhee jechuudha haboo jechuudha kana isiniin jechuun jaaladha baay'ee namatti tola jechuudha akkasumallee jechuudha binii hiriyaa Abrahaam jaarsummaa yookiin immoo jaarsota kan walitti qabaa ture jechuudha sababa jaarsummaan walitti qabeen dhimma maalii qabdaa maaltu si dadhabsiise kan jedhuuni maaf akkas goote maaf waan gaarii yaadde waan qajeelaa ani Abrahaamiin kan koon godhachuu barbaada jettee akka Hermeelaa reebsiftee mucaadhaan gadi dhiisistee dubbatamaa jira jechuudha gaa'illi Abrahaamiif ruutaa adda hin baamu hin diigamu waan barbaade du'a lubbuulee yoo ta'e ani immoo qophaa koo ta'een halkan reebanii sagalee isaaniillee nan beeka ana obboloota koo na bira hin jirre malee kun hundumtuu narra hin ga'u ture yoo jedhullee innillee dubbatee jira jechuudha amma Abrahaamii fi ruutaa waan wal lolanii fakkaatanii dhugaa dubbachuudhaaf siniin jechuun jaaladha waan nama torbaan tokko walirraa fagaatee jaalalli baqqaawanii haaba jaalala keessa jiru jechuudha isaanii akka isaan waliin namatan abdii guddaa qabna jechuudha diinni walakka isaanii jiru du'ee jechuudha na isa kanadha inna baay'ee namatti tolu baay'ee nama gammachiisu ani sin gaggeessa baqqaan illee akkasillee jechaanii ture jechuudha lakkinan gaggeessitu anatu deema jechaa turte ishiin illee jechuudha sanaa booda wal hammatanii muuziqaa jala buusan malee waan ta'e jechaanii ture jechuudha haaboon jechuudha ana riifadhesin todeessaa jira jechuudha na saatii ruusaa fellaate waan ta'eefi inni jedhee dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha na achi gaafa ishiin achi deemtu maal godhasanitti fakkaate asnutti garagalee jechuudha keessa shakka gaaffiin jiru nan beeka anas waa lamatu gaaffii gammadeeras natti dhaga'ameeras waan duuba darbe waan dammoo waan kaleessa darbe deebi'ee yaadachuu hin barbaanne isa kanadha jedhee miliqee jechuudha iddoo ishiin geesse fagaatte moo hin fagaanne jedhee jechuudha ilaalaa ture jechuudha kan sana ajaa'ibu jechuudha maaliif viidiyoo xumuree kaatee qaqqabee jechuudha ruutii jedhee ofitti qabuudhaaf jechuudha viidiyoodhaan ala jechuudha isaan meechaawu nagaan deemi gaafa waliin jedhame viidiyoo irratti inni akkasitti meemiti dafaniitti dubbataniif viidiyoo cufanii dhaqanii nama sana qaqqabaniif kan affeeranii kan wajjin haasa'anii yookiin immoo viidiyoo lammataa waraabanii ol keeyyataniitti wal biraa deemuu jechuudha malee wanti calle jedhanii isaan akkasitti wal biraa deemanii hin jiru jechuudha na dhugaa dubbachuudhaaf garuu mucaan rukutame suni nama gaddisiisa jechuudha egaa yuutiibaroonni baay'een jechuudha yeroo hammaa kana warreebaa jiru walajjeesuuf walitti ka'aa jiru isayyuu immoo maalirratti isintti fakkaate viidiyoo irratti jechuudha walajjeesuuf kaan isaanii wal tumuu kaan isaanii harka wal caccabsuu lafarratti immoo wajjin dhamsa wal affeeranii xibsii kitifoo nyaatu jechuudha na akkuma gaafa Abrahaam fa'ii chaaniyaadha deebi'anii galanii
maal barbaadu jennaan inni tokko biddeena jedhe inni tokko kitifoo jedhe inni tokko waan ta'e jechaa ture kun akkasidha jechuudha hojiin akkasitti hojjetamu Oromoo kiyya kanaaf iyyuu jabaadhaa isiniin jechuun jaaladha egaa dhuga dubbachuuf baay'ee namatti tola akkattiin kolfamee akkattiin gammadamee jechuudha waa'ee waraqaa tarsaasu waa'ee samaanaa tarsaasu iyyadamu edhe farfataan jechuudha wanta akkasii iyyadamu hin gammadina gaasiniin jedheena isa kanadha warri gammaddan comment like gochuudhaan egaa kana siniin jechuun jaaladha eebbifama shaashaa